السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جبنا خبجمتوتا جالتمتوتا ماتي channel FM Technology. Nageenyi rabbi bakka jirtanitti isin bira haa ga'u jechaa har'aas viidiyoo takka isinii qabannee dhufnee jira jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Viidiyoon kun akkuma ammaan dura isinii dalagaa turretti waa'ee soofteera appilikeeshinaatiin wal qabata. Soofteera appilikeeshinaa yeroo jennu soofteera editingii tokko qabannee isinii dhufne jechuudha. Soofteerri editingii kun maqaan isaa Filmoora 9 jedhama. Filmoora 9 akkuma yeroo ammaa tana beektan jechuudha. Adobe Premium Pro irratti aanee isa kana jechuudha kan irra guddaa warra sooshaal miidiyaa fayyadamuun hojiirra oolaa jiru jechuudha. Kana yeroo jennu appilikeeshinii yookiin soofteerii hedduu viidiyoo ittiin edit godhatan Premium Protti aanee isa kana jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Baay'ee fiicharoota hedduu qaba. Fakkeenyaaf banee yoon isin agarsiise jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Fuulli isaa kana fakkaata. Asii bakki tun viidiyoo akkasuma waa hunda asitti ol baafata yookiin impoortii godhata jechuudha. Asitti bakki wanti taatun jechuudha tiraakii keenya jechuudha. Tiraak yeroo jennu bakkaataatti viidiyoo cirree tartiiba keenya akkasitti waa meeqa ittiin dalagnu jechuudha. Aawudiyoos akkuma agartan jechuudha. Sagalee fi waa hunda jechuudha. Kun immoo taayitiliidha yookiin barreeffama jechuudha akkaataa itti barreessitu. Kan biraa afaan Ingiliffaatiin isa tiraanziishin jedhamu kana akkuma agartan gosa adda addaa qaba jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Fakkeenyaaf akkuma ijaan agartan kana jechuudha. Kaan ammoo effeektiidha. Effeektiin akkasuma akkuma beektan halluu viidiyoo teenyaa akkaataatti tolchinu akkasuma waan takka viidiyoo takka cinaa xiqqaa tokko yoo dho'isuu barbaannes akkaataatti dho'isuu kana asii fayyadamne jechuudha. Kun ammoo elementiidha jechuudha wantoota adda addaa kan viidiyoo teenya irratti ol baasuu barbaannu. Fakkeenyaaf waan akka laayikii fa'aa. Split screening screena bakka meeqatti kan qoodu jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya. Filmooraan keessi isaa kana fakkaata waan ta'eef amma immoo akkaataatti isa kana daawulood godhannuun isin agarsiisa jechuudha. Osoo viidiyoo teenyatti seenin akkuma beekamu kabajamtoota hordoftoota keenya. Chaanaala kanaaf haaree taanaan subscribe godhuun maatii chaanaala keenya ta'uu hin dagatinaa isin jenna. Akkasuma viidiyoo kana like godhuudhaan obboleeyyan keessan raabsaa isin jenna. Isin jaalannaa waliin gara viidiyoo teenyaa. Akkaataan isa kana daawulood godhannu liinkii isaa descriptionirraan isin kaayaa waan ta'eef liinkii san tu'inaan fuula akkanaa kanatti isin fida jechuudha. Erga fuula kanaa kanatti isin fida jechuudha. Asumaan daawulood jechuun qofa jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Daawulood eegattaniin booda meegaabaaytii isaa akkuma agartan 272 jechuudha. Adobe Premium Pro fa'aadha yoo wal madaalchifne jechuudha. Isaan GB 2 fa'aadha. GB takkaa fi tuqaa 7 fa'aadha. Baay'ee gurguddoodha. Kun immoo meegaabaaytii 272 jechuun laaftuudha jechuudha. Kanaafuu daawulood anyway jennaan jechuudha. Akkuma agartan kabajamtoota hordoftoota keenya daawulood nu godhuu jalqabee jira jechuudha. Mee ol baasee isin agarsiisu. Akkuma agartan Filmoora 9 jechuudha. Versiina 9.3dha. Isa kana gabbuuseetiin jira waan ta'eef ani asitti hin qabaa. Isin ammoo yeroo isin dhume akkaataatti isa kana install gootaniin isin agarsiisaa jechuudha. Hayyee isa kana install godhuudhaaf anama fakkeenyaaf gizee isin dhume wanti daawuloodii keessatti isin kuufama waan ta'eef daawuloodii keessaan seenaa. Akkuma agartan kabajamtoota hordoftoota keenya Filmoora 9 kunooti jechuudha. Akkuma agartanii gizeen daawuloodii keessa seenaa jechuudha. Amma double clicking godhama isa kana jechuudha install godhuudhaaf. Achi booda kiraakii dhiibneetuma Filmoora haja'u kana appilikeeshina kana seetaap godhuu deemna waan ta'eef isarratti wanti jenna isarratti gizee kilik goone akkanatti nuuf fida jechuudha. Amma ifiif extract godhee nuuf fixa ni eeyine jechuudha. Akkuma agartan kana jechuudha. Yes jennaani. Okay jennaani. Achi booda boksii xiqqoo tana keessa right goone next jennaani. Achi booda next jennaani. Install godhu jira akkuma ijaan agartan kana jechuudha. Ni eeyine jechuudha. Amma nuuf fixu. Akkuma agartan fitu jira jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Hayyee amma launch goone jechuudha. Akkuma agartan kabajamtoota hordoftoota keenya
nuu banee jechuudha Filmooraa. Hayyee asitti waan isin garsiisu qabu takkaa jira yookiin waan isin garsiisuu fedhu takkaa jira. Sani maali yoo jenne asitti yeroo akkanatti viidiyoo tana fakkeenyaaf as gadaa fidu isaan kana export godhu fakkeenyaaf waan isin garsiisuu qabu takka jechuudha. Export jennaani. Yeroo export goonu kabajamtoota hordoftoota keenya akkana jaagaa yookiin namaaf hin godhu jechuudha. Isa kana furuudhaaf jechuudha. Asumaan keessaa baana jechuudha. Isa exit jenneeni jechuudha. Hayyee asumaan faayil baanaa jira seenna. Achi booda Filmooraa kana double click goona. Achi booda gizee isa kana double click goone akkana nuu fida waan ta'eef bakka kiraak jettu sana jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya kana seenaa jechuudha. Achi booda akkuma agartan isaan lameen kana jechuudha wanni nuti barbaannu isaan kana lachuu select goone copy jennaani. Copy eega goone booda kabajamtoota hordoftoota keenya tana keessaanii baana. Erga copy goone kabajamtoota hordoftoota keenya asumaan Filmooraa dhufnee right click jennaan. Achi booda open file location kan jedhu kana seenna. Gizee akkana nuu bane jechuudha. Akkam goona asitti paste goona yookiin waan reefu copy goone san asitti finnee paste goona jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya wanti lameen sun. Hayyee amma gaa keessaa baanee deemnee Filmooraa keenya haareessee nuyi akkuma agartan nu bane jechuudha. Hayyee amma viidiyoolee san asumas select goone mee haa ilaallu. Hayyee erga select goone jechuudha. Amma mee export haa goonu. Akkuma ijaan agartan kana kabajamtoota hordoftoota keenya. Export goone jechuun viidiyoo keenya daleeynee fidne jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Filmooraa akkaataan isa itti daawunlood godhanii install godhan kana fakkaata kabajamtoota hordoftoota keenya. Viidiyoon kana fakkaata. Isin qabnee dhufne kana fakkaati.